Ofitti amanamummaa dhabuun maal namarraan gahaa jireenya keenya keessatti namoonni ofitti amanamummaa hin qabne rakkoo akkamii jireenya isaanii keessatti isaan qunnama namoonni ofitti amanamummaa qaban jireenya isaanii keessatti maal argatu jireenya qananiitiif jireenya bareedaa ofiif laachuu danda'u jechuudha. Namoonni yeroo hundumaa ofitti amanamummaa qaban yookaan konfiidensii qabanii jechuudha. Jireenya keenya keessatti konfiidensii hin qabnu taanaan wanta harkarraa qabnu kamuu nutti fokkisee irra darbeerlee gatii hin taane akka inni nuuf laatamu nu taasisa. Yoo akkam jirtu jaallatamtoonniif kabajamtoonni hordoftoota koo horoon inspire warri taatan akkam jirtu. Tolegaa guyyaa irraa barnoota baay'ee bareedaa ta'e isiniif qabadhee dhufeetan jira. Amma barnoota kodhumaatti na faana tura. Viidiyoo kana ilaalteen xumurtu taanaan hin eegaliin. Tolegaa mata dureen barnoota keenyaa irraa ofitti amanamummaa qabaachuun maal nama gargaara? Jireenya keenya keessatti namoonni ofitti amanamummaa qaban gatii akkamii qabu? Namoonni ofitti amanamummaa hin qabne immoo waan akkamii dhabu? Jireenya keenya keessatti ofitti amanamummaa yookaan konfiidensii hin qabnu taanaan wanta kamirratti jireenya keenya irratti gatiin keenya akka inni garbuu nu taasisa. Namoota siin gadiin akka inni si madaalamu si taasisa. Gatiin kee akka inni gadi bu'u si taasisa. Konfiidensii dhabuu keerraa kan ka'e. Kanaafuu jireenya kee keessatti konfiidensii godhachuuf wanti nu barbaachisu ofitti amanamummaa godhachuuf wanti nu barbaachisu inni jalqaba maali kan jedhu baruudha. Eenyu akka taane humna maalii akka of keessaa qabnu beekuudha jechuudha. Kanaaf immoo ofitti amanamummaa namoonni hin qabne yeroo hundumaa gatiin isaanii garbaa namoota kamiinuu hin madaalamu jechuudha. Kanaaf immoo ofitti amanamummaa dhabuun warqii harkarraa qabnu akka nuun akka cileetti ilaallu nu taasisa. Kanaaf immoo dandeettii keenya kan beeku nudha. Humna nu keessa jiru kan beeku nudha. Garuu ofitti amanamummaa dhabuutiin wanta hojjennu irratti, wanta yaadne irratti, wanta dubbannu irratti, wanta goonu irratti ofitti amanamummaa dhabuurraan kan ka'e jireenyi keenya akka hin taane ta'ee karaatti hafaa jechuudha. Tolegaa mee barnoota kana amma dhumaatti na faana tura. Tolegaa mee seenaa tokkorraa eegallu bara durii namoota 3 ta'anii adamoof manaa ba'an guyyaa guutuu waliif gadi fiigaa turanii garuu immoo homaa tokko argachuu hin dandeenye. Beela hamaan dhaamanii dadhabbii guddaan olii gadi fiigaa oolte gaafa beelatu miira akkamii akka namatti dhagahamu baay'ee ulfaataadha. Yeroo kanatti miira hamaan keessa galanii dadhabbii fi beela hamaan erga dhaamanii ciisanii booda amma haala kanaan turreennaan beela hamaa kanaan du'uun keenya waa'ee noolleef fala tokko nuuf fidaa jedhanii osoo fala dha'aa jiranii alaala irratti nama maatiin isaa kabajame yookaan maatii guddaa jedhamu tokkotti sagalee isaatti oolaa baatee gaddeebee osoo dhufaa jiru argani. Yeroo kanatti isaan keessaa inni tokko namicha oolaa baatee dhufaa jiru sanarraa oolaa kana fudhannee qalannee nyaannu taanaan asitti beelaan du'uu keenyadha jedhee yaada dhiyeesseef. Yeroo kanatti tole jedhanii mataa isaanii raasan. Yeroo kana gaa isaan keessaa tokko tole yaada keessan kanatti guutummaa guutuutti nan furadhaa gammadaadhasi. Garuu immoo haala kamiin hoolaa kana irraa fudhannee nyaachuu dandeenya? Mee falli isin bira jira? Haala kamiin namicha kana osoo hin miidhin irraa fudhachuu dandeenya beela keenya kana ooluufi jedhee fala bareedaa tokko isaaniif dhiyeesse. Akkuma waliigaltee isaanii sana gochuuf ka'anii karaa namtichi irra darbee galu yookaan immoo karaan irra deemu sanarra fageenya murtaa'e fagaatanii dhaabbatanii dabaree isaanii dhaabbatanii namicha kana taphachiisuu itti fufanii jechuudha. Inni jalqaba irratti dhaabbatee jiru sun oolaa baatee namicha oolaa baatee deemu sanaan maal jedhee inni jalqaba irratti argamu? Maal taate namtichoo ati gosa warra guddaa taatee osoo jirtu saree sagalitti baattee deemtaa jedhee gaaffii kana dhiyeesseef. Namni biraa otoo sin argin nama kolfaa otoo sin taasisin dafiitii ofirraa darbadhu gati saree kana ittiin jedhe. Namichi inni oolaa baatee deemu sunis namichoo oolaaf saree illee adda baaftee hin beektuu maal taate maraataan kun ittiin jedhe. Kana ni baadhee jiru oolaadha malee saree miti. Ana osoo hin taane situ saree qoleetti baatee deemaa jira yookaan sagaliitti baatee deema jechuun mifa dunnaatiin bifa haariitiin itti deebise. Yeroo kanatti oolaa isaa baadhatee akkuma deemu eegaleen nama isa lammiffaa irra jiru sana yookaan immoo sadabaree isaa eeggataa jiru sana bira ga'ee jira jechuudha. Yeroo kanattis inni namtichi inni lammiffaa irra dhaabbatee eeggataa ture illee callisee of bira hin dabarsine. Inni illee safuudhaan baay'ee nama ajaa'iba. Har'amoo saree sagaliitti baachuu yookaan qoleetti baachuu eegalamee ollee bullee waan baay'ee dhageenyas waan baay'ee arginas maal taate namana hin maraatte moo jedhee gaaffii kana gaafate. Yeroo kana namtichi inni oolaa baatee jiru sunillee akka duraa ija jabaatee
deebii deebisuuf hin dandeenye naasuu hamaa keessa galee saalfannaarraan kan ka'e waa tokko dubbachuu hin dandeenye harka isaa qaqqabataa maalan baadhee jira saree moo hoolaan baadhee jira jechuun miira naasuu keessa galee jechuudha. Kan murteessu wallaale garatti goruu dhabe jedhee fuula hoolaa kana ilaalaa sareen baadhaa jedhaa ofitti gungumaa of gaafachaa maalan godhaa jira jecha olii gadi sammuu isaa keessatti yaada osoo deemaa jiru akkuma deemu eegaleen erga xiqqoo deemee baay'ee of lolaa jira jechuudha. Maal akka baachaa jirullee amanuu hin dandeenye sareen baadhaa jira jedhee of duukaa of loluu eegalee jechuudha. Sadiffaarraa erga ga'ee boodammoo yookaan namticha sadiffaarra dhaabataa jiru bira erga ga'eetti namtichi kunillee safuudhaan maali namtichoo hin maraattee maal taateeti warra guddaa taateetu jirtu maqaa warra keetii kan nyaattu kana osoo namni biraa si arge kan kolfaa godha warra kee maal inni amma kana saglii kirraa yookaan qolee kirraati saree kana lafaan dha'ee deemi maaldhaa amma maqaa warra kee nyaattu ittiin jedhe. Yeroo kana namtichi kun utuu akkana jedhee hin xumuriin ofirraati oolaa sana darbatee lafatti rukkutee fiigee sokke. Yeroo kana namoonni adamuuf ba'an sun hoolaa sana qabatanii qalatanii nyaatanii jechuudha. Mee namticha kanarraa maal baran? Jireenya keenya keessatti mul'ata nun baannee deemnu yookaan immoo wanta nun baadhannee deemnu humna nun baadhannee deemnu namoonni baay'ee nurratti fashaleessuu barbaadu. Namtichi kun utuu ofitti amanamummaa akka duraa qabu sanaan lakki ani sareen baadhu jedhe miti jalqaba ija jabaate namni akkasisan jenne hin jiru waan ta'eef inni jalqaba irratti yeroo saree baatta jedhamu maal jedhe miiraarii keessa galee ani sareen baadhu hoolaan baadhaa jira sidha maraatuuni hoolaaf sareellee adda baasee hin beekne jedhee malsii deebise deebii deebiseef garuu inni lammata irratti argamu gaafanni hin maraattee jedhee bifa ajaa'ibaatiin gaafanni itti dubbatu inni akka hoolaa baataa jirullee hin shakkee jechuudha. Namoonni isa isaan argante sirriidha jechuu jalqabe. Isa ofiisa baatee hoolaa baatee deemaa jiru. Isa argaan argaa ijaan argaa jiru. Harkaan qaqqabee hoolaa baataa jiru afaaniin irratti busheessan. Naa deeme. Akka duraa jajda baatee deebii deebisuuf hin dandeenye. Saalfachaa soo deemu sadiffaarraa gaafa dhaga'ummoo abdii kutee jechuudha. Of amansiise akka saree baataa jirutti irraa buufatee nyaatanii jechuudha. Nunillee mul'ata guddaa tokko yaada guddaa tokko baadhannee kaana. Yeroo yaada guddaa kana baannee kaanutti namoota jechoota hin fayyadu maal gochuuf kanaan jijjiiruufi dhugumamu maal goota jechoota firarraa alagaarraa namoota nu beekanirraa namoota nu hin beeknirraa jechoota nutti darbatamuun mul'ata keenya abjuu keenya kaayyoo keenya lafa buusnee deemnaa jechuudha. Namoonni sun akkuma warra hoolaa kanaa mul'ata keenyaan jiraatu mul'ata keenyaan jijjiiramu mul'ata keenya yaadanuun dhiyeessine sanaan namoonni baay'ee jijjiiramu. Yaadate harkarraa namoota bira teessee haasotee yookaan immoo namoota bira teessee mariisisteenaan si biratti hin fayyadu hin jijjiiru kun sin jijjiiru kun siif hin ta'u jedhee si taasee hudduu bakkeetiin wanta taasote sana an fayyadamee beeku hin jiru si mudatee hin beeku hiriyyaa ta'u firaa ta'u obboleessaa ta'u obboleettii haa ta'u kan itti fayyadamee beeku hin jiru yaadatti dhiyeessitu si biratti busheesse achi galagalee immoo kan itti fayyadamu. Kanaafuu ofitti amanamummaa dhabuun wanta nuun harkatti qabannee jiru warqii nuun harkatti qabannee jiru nu harkatti fokkisiisuu irra darbee akka nuun darbannee gannu nu taasisa. Warqii nuun harkarratti baannu daayimendii nuun harkarratti baannu nurratti busheessaniinnaan darbannee ofirraa ganna. Yeroo kana immoo namoonni beela'anii jiran namoonni wanta sana barbaadaa jiran hapha godhatu dafanii qabatu. Kanaafuu mee mul'ata keenya galma geessisuuf kaayyoo keenya galma geessisuuf wanta nu keessatti biqilee jiru sana yookaan immoo wanta nu keessatti uumamee jiru sana galma geessisuuf ofitti amanamummaa barbaachisaadha. Ofitti amanamummaa hin qabnu taanaan wanta dalagnu irratti, wanta dubbannu irratti, wanta hojjennu irratti, wanta jiraannu irratti ofitti amanamummaa hin qabnu taanaan na amani. Warroota ofitti amanamummaa qabaniif qaxaramtee yookaan immoo qacaramtee hojjetta. Kanaaf immoo ofitti amanamummaan beenzila jireenya keenyaati. Ofitti amanamummaa yoo qabaan waan barbaanne galagashina. Ofitti amanamummaa yoo qabaan waan barbaanne hojjenna. Ofitti amanamummaa yoo qabaan wanta karoorsin galmaan geenya. Namoonni baay'ee in eegalu in xumuran. Kun sababa maaliiti? In yaadu in raawwatan. Kun sababa maaliiti? Ofitti amanamummaa dhabu. Commitment jedhan sana nama kutataa ta'uu dhabu. Ofitti amanamaa yoo qabaate, ofitti amanamummaa yoo taate
wanta karoorsite wanta ka yaadde san galmaan ni geessa. Jechaarra namni sitti dubbatuun wanta irra namni sirratti raawwatuun wanta irra namni sirratti godhuun osoo hin taane kan itti dhaabbachuu qabdu ofitti amanamummaa kee jabeeffattee haala kamiin ofitti amanamummaa koo jabeeffachuun qaba kan jedhumo viidiyoo kanaan dura hojjedhe jira waan ta'eef seentanii ilaaluu dandeessu. Kanaafuu ofitti amanamummaa qabaachuun nu barbaachisa. Jireenya bareedaa jiraachuuf, jireenya milkaa'aa jiraachuuf, jireenya gammachuu qabu jiraachuuf ofitti amanamummaan si barbaachisa. Uffata uffattee deemtu mataasaa, wanta baattu mataasaa, mul'ata baay'ee akka inni karaatti dhangala'u yookaan immoo akka inni ulfa yeroo malee karaatti kan taasisu namoota baay'ee da'aniiru jettee osoo yaaddu lafa inni dhaqee dhabda karaatti dhangala'a. Namoonni baay'ees mul'ata akkasii sobaatanii deemanii bakka mul'ata isaanii galmaan ga'anii, in milkaa'anii, in guddatanii jennee osoo eegnu namoota dhabaman argitanii hin beektanii isaan akkasiillee habjuu isaanii namoota karaarra dhaabataniin yookaan immoo warroota habjuu hataniin jalaatamu yookaan immoo dhangala'ee afaachuudha utuu fireellaatiin. Kun immoo maarraa kan ka'e ofitti amanamummaa dhabu wanta hojjetan irratti, wanta yaadan irratti, wanta fudhatanii kaan irratti, waan karoorsanii kaan irratti ofitti amanamummaa dhabuuraan kan ka'e jechuudha. Kanaaf immoo ofitti amanamummaa qabaadhu. Wanta gochuuf kaatu, wanta dubbattu kamirratti, wanta xiqqoorraa eegalu ofitti amanamummaa qabaadhu. No. Kan hin baadhee jiru hoolaadha, saree miti jennee deebisuu qabna. Kumni tokko dhufee maaf saree baattas hin jedhin, yaadni kee fudhatamaa miti maas hin jedhin, ati galma hin geessu yaa abbaan barbaade maas hin jedhin, kan galma keerraa si dhaabuu danda'u sidha yoo ofitti amanamummaa dhabde. Kanaaf immoo namoonni baay'ee wanta dubbataniif dhugaa miti. Namoonni baay'ee immoo yoo sin deeggarin hafan soba miti. Kanaaf ofitti amanamummaa yoo qabaatte jireenya gammachuu qabu jiraatta waan ta'eef. Barnoota kanarraa ofitti amanamummaa qabaachuun agama akka nama fayyadu akkasiin hubattaniittu abdii guddaan qaba. Kanaaf immoo yoo isinitti toleerate like, share, subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Akkanuma immoo namoota hiriyaa kodha, fira kodha barachuu qaba jettee yaadduuf share gochuu ni dandeessa. Waan nafaana turtaniif guddaa galatoomaa.